Akkam jirtu hordoftoota TYT Har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuun gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Har'a kan isinii fidee dhufe qursii isinii fidee dhufeera. Akkuma argitanii asitti qaaraadhaan hin qaba, killee hin qaba, daabboon hin qaba, avokaadoon hin qaba jechuudha. Akka saanduchii ta'ee wayii isinii hojjedha jechuudha. Jalqaba asitti meeshaan qaba kan killee kiyyatti cabsadhu jechuudha. Isatti killee kiyyaa takka takkaan fuudhee itti cabsadha jechuudha. Baay'ee salphaadha, isin hunduu mana keessan keessatti akka yaaltan abdiin qaba. Baay'ee tokko jaallattu, akka jaallattanis abdiin qaba. Baay'ee mi'aa, fayyaa keenyaafis baay'ee gaariidha. Akka ana ammoo avokaadoo qullaa warri nyaatu hin jaalanne yoo jiraattani kun isiniif bareeda jechuudha. Killee sadii kiyyaanuu asitti cabsadheera. Itti aansuun black pepperii gubbaan itti godhadha jechuudha. Diqooma itti godha isa jechuudha. Akkuma mi'aa isaatiif itti godha jechuudha. Itti aansuun soqidda diqqootti godha. Soqidda baay'ee ittiin baay'isina. Soqiddi fayyaa keenyaafis shaggaa miti. Akkasumas sootti baa'ates hin bushaa waan ta'eef soqidda diqqoomatti gochuu qabdani. Sanaan booda sirriitti waliin dhahaa jechuudha. Akkanatti sirriitti waliin dhahaa, sirriitti wal seenutti jechuudha. Sanaan booda qaaraa kiyyaa kanneen muradhee walitti deebina. Kunoo akkanatti muree dhufeera. Sadiinuu baay'een baay'isuu isallee diqqooma isin ga'a jechuudha. Baay'isuun qabdani. Sanaan booda gubbaan itti buusadha jechuudha. Kun akka oomleetti ta'ee jechuudha. Akka oomleettiiti garuu akka saanduchiitti godheetiniin handaabboo wajjin akkasitti avokaadootti godhee akkasitti nyaadha jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee mi'aaya. Asitti maxbashaa kiyya qopheesseera. Zayita diqqoo jalatti godhaa akka hin qabanneef jechuudha. Hanga o'ee jedhutti ittiin godhu jechuudha. Asirratti o'uu diqqoo jedhee itti dhiisa. Sanaan booda amma itti godhadha jechuudha. Haga o'een booda. Erga o'een booda akkanatti godheen booda ibidda diqqoo haayirra godheetiniin akka diqqoo akkana yoo addaatu ga'e kana mootu deebisee ibidda isaa sirriitti jalaa qannasa jechuudha. Qixxee irratti godhee ibidda qixxee irra godhee jechuudha itti godha jechuudha. Amma kunoo asitti amma ga'eera garagalchuu fi harka kiyyaa waan waraabaa jiruuf natti hin tolu garagalchee deebi'eera kunoo akkuma argitan. Baay'ees wanna nama tursiisuu miti qursii fi uumaa sangaa jechuudha. Amma isa irraa fuudheera. Amma asitti daabboo keenya qopheeffanna. Daabboo kama manaa qabdanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Avokaadoo kiyya amma bakka lamatti ciradhaa jechuudha. Avokaadoo kiyya akkanatti eega godheen booda meeshaa kiyyatti godheetiniin bulleessaa jechuudha. Mi'a shuukaadhaan jechuudha. Keessaa baasee walitti deebina. Kunoo keessaa baaseera. Amma shuukaadhaan sirriitti bulleessaa jechuudha. Kunoo bulleesseera amma akkuma argitan. Amma daabboo kiyya bakka lamatti addaan mureetiniin isatti dibaa jechuudha. Daabboo kiyya harkumaan muraa jira. Kunoo haphii waan ta'eef albee muruu fi namatti waan hin tolleef harkumaan muraa jechuudha. Egaa akkanatti addaan baneen booda keessa isaa dibaa jechuudha avokaadoo.
Amma keessa isaa kana sirriitti waliin ga'ee dibaa jechuudha. Erga akkanatti dibeen booda kan duratti tolfadhee jechuudha. Isa itti godhadhaa jechuudha gubbaan. Kunoo daabboo makiyyaan qixxeedha kan godheessi jechuudha. Egaa akkana godheen booda daabboo kiyyaa walitti cabseetiniin addaan muree isin mul'isa amma. Keessi isaas kana fakkaata akkuma argitan baay'ee bareeda. Baay'ee mi'aas yaalaatii itti fayyadamaa isin jira kana fakkaata qursiin kiyya kaardhaa kan isin hojjadhe. Yoo jaalattan viidiyoo kana like, share, comment gochuu hin dagatina. Viidiyoolee biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.